Deengaddaa namtichi sun na bilbilee na arrabsee iddoo akkasitti na eeginaan jedhee in soba sunis kijibaadha. Amma isimarraa fixinaan jedhe ani gama kiyyaan rakkin hin jiru. Wanni godhan hin jiru. Kanaafuu daawwattoota hordoftoota keenyaa du'aadhaan nu gargaaraa isiniin jenna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jira jirtu hordoftoota keenya akka jirtan baga jiratan kuno. Arra maal qabattee nu dhufte jechuun keessanoo nu bugaa arra kuno bakka argitan kana gaa uno nama argitan kana agartanii jirtumi. Rakkoo yaaddoon itti jiru ni beeytanii isinitti immoo haarawaa miti. Yaaddoon egaa rakkoon isaa kun uno nu cimsee nu rakkisee mana taa'u nu dorgee isaa kanatti adda cinqamu nuti mana teenyu jenneeti gaa kuno isa wajjin akkana gaa waliin cinqamaa jirra. Akkasi gaa hordoftoota keenya kunooti yaaddoonis kuno na bira jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota hordoftoota maatii chaanelii keenya jirra jirtu nageenyi keessan badhaadha. Salaamtaan keenya kan onnee irraa burqee iddoo isin jirtan maratti isin bira haqa qabdu isin jenna. Dhugaatti yaaddo maashaallah maaliif ijoolleen nama arsite beeta ijoolleeti bira hin jirre. Dhugaatti anumaatu irra cinqameyyuu inni yoo cinqi takkaan qofu maashaallah. Arraa maaliif as dhuftee yoo kana jettan taate gaa yaaddoo jechuun obboleessa kiyya saahiba kiyyallee saahiba kiyya jabaanatti jabaati wajjin turree bara meeqa guutuu waliin dalagallee turre saniifu gaa rakkoon isaa rakkootiyaa kan jedhutu gaa isa bira na fide argitaniirtu waan inni keessa jirullee ni argitaniirtu kana duraree viidiyoo isin waraabeen ture waa'ee isaati akka namni bilbilaan isa halkan isaa meeqatti bilbilee isa rakkisaa ture kanaafu gaa arrammoo rakkoon isaa sun rakkootiyaa kaniin jedhu isa bira dhufee unu yaadoo biraan jira ayyaan illee jira ijoolleen tun immoo abbaa ijoollee nama jirti Ijoolleen mana barumsaa jiranii. kanaafuu sanumarraa waan tokko gaafachuu dhufe ammas immoo nuti duraan illee waliin jirra akka maatitti waliin jirra waan ta'eef saadalleen baay'ee obboleetti teenya nama miskiina turte waan isii akkana godhe hin beekne gaa waan isii duuba jiru hin beekne akkasi gaa guyyaa kale modeen gadda WhatsAppidhaan baay'ee waliin haasofnee turre hedduu waliin haasofnee ammas immootu waa hedduullee natti himte akka yaaddoon bilbilaan akka isiin ijoolleellee hin dubbisne dhoorgee na arrabsa yoo nan itti bilbilee kan maalaan itti bilbileetu ijoolleetti dubbisuudhaaf yoo nan itti bilbilullee na didee naan jettee akkasitti gaa sababa saniitiin dubbii meeshii kana fa'aatullee tuuna fidee ammallee sanuma gaggaafachuu dhufe waan ta'eef mee hordoftoota keenya gaa hangaa waa'ee yaaddoon jedhu waliinuu laallaatii gamanumaan gara yaaddootiin isin dabarsa mee yaaddoo akkamatti Jira kaa kunoo. saadanii deengadda waliin haasaa turre beekta WhatsAppidhaan Maal jettanii haasawaa yaani wanni haasofne bilbilaan ijoollee na dubbisiisuu dhoorgee naan jette. Ani bilbilaan ijoollee haasofsiisuun dhorkine. Bas garuu yeroo namatti bilbile yeroo baay'ee hin loltu. Bilbila kiyya kana harkaan kaa'een jetteeti ifol kaafti beekte. Anis sanumarraa jalqabee kalaas kana booda bilbilaan illee ittiin bilbilu. Ka isiitillee narratti hin bu'ini jedheeti murteesse. Laala akkasii miti yaaddoo kiyya dhugaa feetame jaalalli keessan kan waliinuu beeknu waggaa dheeraa wajjin jirra hin beekta. Jaalalli keessan tanaa miti kan isin irraan eegu. Ammallee immoo ijoollee daa'imma tana wajjin akkanatti adda ijoollee guddisuun namatti ulfaata beekta yaaddoo kiyya. Bakka ijoolleen haadhumaan tolti dhugaatti. Dhugaa. Abbaan bakka haadhaa saniin buufi beekta. Amma ijoolleelleen immoo haadha teenya fidii mee daa'imuma kanatu bara maamaa isin jechaa jira. Kan maatu mee ati maaltu si dhagama yaaqii maal taate waan kana odoo sirreessinee odoo waan kana odoo karuma gabaabdutti yoo xumurree mee maal jettaate yaaddoo kee dhugaa bidi. Sirraa hojjette malee kaan silaa sirrooftee maaliif hin fedha. Amma bari isiin waan naan jetti beekta isiin ilma yoonani ijoollee dubbisuudhaaf yoonni jedhallee akkanatti na tafaa jette boo. Laa kanaan dura isumaatu irratti dhaaddate kaa bilbila kiyyarra harkaan kaa'inii isin jennaan anillee kanaas isillee kiyyarra harkaan kaa'in jedheetti waan dhiiseen. Abboo ani kana sirraan eeguti yaaddoo kiyya huma hunda tasgabbiidha yoo ilaalantu wayya. Amma barsi qofaa miti fakkiitti illee himattee Ayyee. akkasitti
أنا اللي كليسا عثمان يجولي كمان كباك كفتي أتلي أزويته دفنس الراتولشي أنا بقولنا إساني فرشيسو رافنا ديمو ديمو راف ديمو نبل بلته يجولي أنت قرو ديرك أومان نركا فتة دبستي أيانتوني هذا هو قرو همامتي of my CTV bilbila kiyara kan kaini na jette sin deebite ammo ijoollee kiyya na dubbisiisuu didee jettee deemtee namatti himti kanam ta'u waan inni si godhee sin qabu ordotota keenya dubbii kana silaa keessumaan xumurraa beektanii dhugatti kaameraa duratti illee waan kana haasa'ulleen silaa hin barbaachisu ture garuu mootu waan nutti ulfaateef jecha isinillee akka du'aa nu goota nu bira dhaabatte namaa fi kaameraa duratti haasofne dubbii tana mootu gama keessan illee finna jenneeti nutti ulfaatte baay'ee ulfaate dhugaatti saadaan miskiina turtee waan takka nama yoo irra dhaabate nama qoqoo miti dhugaatti. Miskiin arabaa jette dhageesse miskiin daakil sikkiin jette amma namni bakka irraa jechuudha namni alarraa isii ilaale miskiina kana akkamitti kana godha jedhan namni beekadhu harka caalutti anumaan badaa jamale maal ammallee namni badduudhaa jiru jiru. Maal ammallee viidiyoo gadhiiftullee ilaalaa jirra waan ta'eef yeroo hedduu immoo hamtuu isiidhaan qabdootillee ilmaanitti immoo hamtuun isin duraan eegamullee dirqama maaliif hamtuun irraa hin baane beektaan namni kun haadha maatiiti namnummaan sooshaal miidiyaa kana gubbattuu maal naan jedhaa kan jedhurraa ka'e anilleen dhiise waan hin taane naasa'u ittumaan dhiisa. Amma fakkeenyaaf dhugatti dheengaddaa namtichi sun na bilbilee na arrabsee iddoo akkasitti na eeginaan jedhee hin soba sunis kijibaadha. Kijiballee kijiba. Laale yoo nama ta'e dhiirri tokko beekadhu erga dhiira ta'e tokko si dhaaddata. Erga si dhaaddatee immoo akkasiin si godha akkanaan si godha eega jee silaasumaa dhufuu qaba. Ammoo namtichi sun nama dhufuu miti. Nama bakka saniyyuu birdilibsii keessaa ol jalatti fakkaatu. Ooluun jira dhigi namni bilbila namni waa nama godhu dhugaa feetami namni waa nama godhu namatti hin dhaadatu. Yoo dhugaa feete akka kanaa namuu ni beeka namni waa nama godhu namatti hin dhaadatu. Direct ma bilbileetu kalaas yoo si barbaade ni beekami bakka ati jirtus ni beeka waan ta'eef yoo si barbaadu ta'e dhufeetiin dhiirummaa fi nama agarsiisan hin beeka akkasaniiti. Sun akkas ta'e. Sun rakkoon qabu kaama. Amma kaisaa fala itti godhama rakkoon qabu kaisaa. Samdii si barsa amma gama kana gama yoo gama lolaatiin ka deemu ta'e sun rakkoon qabaati sadden jirtu obboleeyyan kunuun si bira jirra. Jiraadhaa galatooma inni namaa miti sun. Suni namaa miti. Namni tokko beekadhu erga nama ta'e tokko yaaduu qaba. Dhuga. Nama ciiseetuma akkasiin si godha akkanaan si godha kuni waan kana ijoollee warra maali jennaan beektaa biyya jetti ijoollee gidaara warra gidaara ajaban qabne bas warra qabatti afaan maansii gartee as fararreetuma humna soon qabanne akkasii si godha jee namni sodaatee bira deemu tokko nama akkasii nasaa'e. Lama sanuudoon taane mala dhiisi waa'ee isaa itti dhiisiti amma dubbii tana mee yoo gabaabsine irra wayyaa yaaba mee ati amma dheereessuu barbaadne weeranis haati ilmaan turti ilmaan illee haadhumaan turti beekta. Mee akkam yoo ta'e yoo ishii tana yoo ka nu hayyamtu taate yoo gaafanne yoo akkam mee ati nu hayyamta. Gaafadhu kan nu hayyamtaa jechuun maal jechuudhaan yoo isiin ilmaan kana keessa narraa deebite gammachuudhaan. Waa barsaniifuu dhugumaa ilmaan tuni ammallee ilaale akkuma gammachuu jiru wanni illee jira waan ta'eef ilmaan tun amma nyaatatu jira dhugii jira mana kiraatu jira yoo ati gabbaateen dalan ilmaan matan yoo ka kunuunsisu taate. Yoo alaawaan finne maaltu ni beekta mere biyya namaa kana keessatti rakkootu jira beekta. Beekamaadha. Kanaafuu mee kunuunsi duratti itti bilbila daawwattoota duratti illee itti bilbila. Bilbilti yoo isi bilbiltee wajjin haasofte atummaa waliin haasa'e malee bilbila isin akka hin kennin. Lakka maaliif namni lafatti wal shakke tokko muka waliin iyyaawwatte Oromoon. Lakka anamma maaliif wal darbachii gubbaa. Dhuga. Kanaafuu sirratti waan hin taane walitti deddeeffachuurra. Atumti mataan kee laana anammallee waliin haasa'e. Mushsiif dubbisiisoo osoo hin taane waan isin jettullee walumaan dhageenye jechuuf isin jedhee bala nama. Anilleen atilleen daawwattoon illeen walumaan dhageenya mee waan isin jettu laala yoo ka bilbila jalaa kaaftu ta'e. Rakkoon kun. Ma saada ittiin bilbila.
وأنا سين نجت كأن دقينا ولمانو إن شاء الله خير ربنا وأنا جسسو إني كنوا قافدو يو كتولي جتتاتو قافدو جدارا إذن أكان يو كتو تغاي دبيني إن شاء الله ربنا ولا في سوي سنلين دو أينو قرا سنجدا كنافو ميسيتين بالبلامة ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. أكم مثال؟ وينامي؟ نقوم عمي. هيا الحمد لله. فيا بقى جراتن. والمانو؟ أكم مي؟ والله أنا جاي أخافج ما. وأنت تت. إما جرنا قاكونو ريان كيبرانجرا. نحن؟ أكاسيتي مي أكمت. والله أنا جاي أخافج بجيبك أبغى. نقا بقى جراتن زين. هيا. كذي ميت فيديو كنا واتساب لأنه لناس ونسني ميت بيسنا كم يوغا وابسني ويو سعادتي. هذا دي أنا ما أنت تجيب دوري كذا تلفون وميرا هذا بيجاتو. ها؟ دي أنا أنت تجيب دوري كذا تلفون وميرا هذا بيجي. أيه. ما اسمه كده لا لقواعد كذا نقدر واركوتا كنجيرتو. أيه. मैं जाकर दोबारा कमाल से दिलजी रोना रे बेल أيوة. أكما ترانية تكاني أما تلفون أسيب تقولي كذا تلفون ما هو نيرا كأو تيجي لنا تيجي جدا أيه. نيرا كويس مرة بس أما isi marra ai ati isi marra fiti naan jedhe ani gama kiyya rakkin hin jiru akkas jedhaati maal bilbila dubbisuus ijoollee dubbisiisuus si dhorgeen أيوة دي وقت أنا عندي بالفلسطين كذا بالله عرفت في كذا ayyee يقول لي بيجي كنا دور كذا يقول لي ما هو تقول مساعدته yoon ani bilbila isii jalaa kaasu arrabumaan na eegalti jedha akkas osoo hin taane gasaadhaatiin jaalalli teessan suni jaalalli an beeku sun akkanaa mitiiti ilmaan tana yaakii osoo silaa ilmaan ta'e deebitee irra wayyaamee akkam jettaati akkam nu hayyamta sani duraani wala rabbire ninne narrate ninne narrate sawaan duraan kute amma ijoollee inni maaliif eebbisiisuuf dare ani namni areegaa way dhadhaa wal diimaa mitiiti innis gaa na dhiifteetuma deemte jedha duuba dubbii tana gara ilaalalee innillee naan rakkoon qabu jedha atillee rakkina hin qabu jedha jetta duuba yoo eega rakkinni hin jiraanne maaliif karaa nagaan hin furre duuba eega rakkinni hin jiraanne duuba maaliif gara ilmaan teetiitti hin deebine ree gaafa dhugaa ituma mee maaliif tilfoona kaasuun duraanii sallaa deemee alaa jiranii ituma gaafa dhumee ammaa kana inni bar isirraa fixadhu jedha ati illeen isarraa fixadhu jetta dubbii tana yoo mataatti godhame wayyu dubbii mataa hin qabne maaliif kana wal wanni jette isin ilmaan tana maaliif ilmaan hamileetu xayyaabo Roomaanin si godha gaallaloo gaanni tilfooneeraan kaamne inni isiidha jaarii isin jaakamu gara ituma gaafa dhumaa taatee jiinisa kanas egaa ati ni hayyamtaa migira wal muhimati waa ituma ani isa dubbisuun nan dhibuuti mi'a dura si sodaanne iyyuu bare odoo suma sodaanne iyyuu bare ati yoo na hin hayyamne duuba akkanuma mataa waraa wal gara galchuun gaarii miti gara ilmaanii deebi abboo saada teenya dubbii finnaati isa jawwaliiti waan inni siin jiru haasa'echi gaafa duuti ichi goote naage isa rakkoon qabu isa wal bira jirraa bar simarraa amma ati simarraa hin fitachuu barbaadeetti malee kan isa rakkoon qabu isa ammaa inni na bira jira waan ta'eef kan isaa rakkoon qabuuti ati nu hayyamime ilmaanitti ni deebi'aate kanaas jawaari manaafee dhiisii itti mutaanis maati dhiisii adeemuu takka yaa'ii yuutuuf dhiisuu maa itti meerre deemi takka ilmaan dhiisuu naaf yaani ilmaan kiyya keessatti deebi'an inni irraa ba'u takka ammoo yuutuuf dhiisee wajji taa'u yuutuubiin kun bare dalagaa miree maal gootaati yuutuubiidhaan maal foonni wal gootarree Intaano baay'ee dalagaa kana dalagaa karaa dalagaa biraa gara ture
amma kun dubbiin ta'uuti isaa teenya ka yuutuubii yoo ta'uu baate gaanullee indi isna rakkoon qabu talmii mati nu hayyami bas deebita almaan teetti tole hayyamee sii deebisa mee laalee waan naan jedhisa laalee sii deebisa tole hayyee sii bilbilaaya Kambani YouTube kun masila maal isii godhe YouTube maal isii jala balleesse nama jala ajjeese moo billi jala fuudhe moo isii nama YouTube amiti rakkina irraa qabdu hinaafa dhala hojii daneenaan kun YouTube hinaafa tokko godhe jedhe dhala hojii daneenaan kun mana na dhiisete biraa fuudhaadha amma rakkoon isaanii rakkoon isii kanuma mee ati YouTube hin dhiiftaate kun waan na keessa hin jirre kan warna keessa hin jirre wanni kana jiraachuuf illee ta'u na keessa YouTube dhiisu YouTube maaf hin dhiisa isii bar nama manguddoo bar gara nama 10 sitti ergame nama hundaanuu YouTube yoo dhiise manguddoo tokko malee jaarsolii tokko malee gara manaa deebi'a kanuma asofti yeroo baay'ee isiin duuba mee maaltu malettan anillee YouTube hin dhiisu isillee yoo na YouTube dhiise malee hin galtu kanaafuu achuma fechitti gargar hafneera almuhimme yoo rabbi jedhe gaa nama birallee dabalannee yoo nama kaanurra sodaattu jiraate yookaan nurra kabaju jiraate gaa dabalanneetiin gaa itti deebina waan jedhan laalla akkasitti hordoftoota keenya gaa inshallah yoo rabbi jedhe yaaddolleen gama isatti nu gaa ilmaanii wajji rakkachaa jira waan ta'eef amma inumaa inni hayyame ishiitu karaa kanaan yoo YouTube dhiise malee dhufuu fayyadtu ta'e mee isin gaa hundaafuu dubbii tana rabbi falattaa godhuu jedha du'aayii godha yaada qabdaati. Kalaas daawwattoota hordoftoota keenya wanni goonu hin jiru haftee erga haftee chubatti haftu yoo rabbi laaffiseef haa dhuftu wanni godhan hin jiru kanaafuu daawwattoota hordoftoota keenya du'aayiidhaan nu gargaara isiniin jenna. Kanuma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.